daa'imman yeroo dhalatan qaama isaanii irratti kan mul'achuu malanii fi kan maatiin beekuu qaban. Halluu adda addaa kan qaban wantoonni adda addaa qaama daa'immanii irratti bahuu danda'u. Akkuma dhalataniin mul'achuu danda'u. Isaan keessaa kan baay'inaan mul'atu kan Mongolian spot jedhamu kanadha. Inni kun egaa daa'imman hedduu yeroo dhalatan wanta kana dugda isaanii gara gadii irratti baay'inaan ni mul'ata. Dugda isaanii gara gadii qofa osoo hin ta'in hudduu isaanii irratti illee bahuu danda'a. Sarbaa, lukaa fi irree isaanii irratti illee bahuu ni danda'a. Kan halluu daalacha gara gurraachaa qabu ta'ee bakka tokkos ta'ee bakka adda addaatti xiqqaas ta'e guddatee mul'achuu danda'a. Isa kana maatiin keenya yeroo hedduu foolii jedhu yeroo ulfaati sun waan ta'e foolii dhufee wanta sana argatiin hafteeti kun uumama jedhu. Haa ta'u malee kun kan agarsiisu bakka sana baay'achuu seelota halluu qaamaaf kennan kan meelaanosaayit jedhaman jiraachuun hangi meelaaniin baay'achuudhaan bakki kun xinnoo gurraacha'ee daalachaa'ee mul'ata jechuudha. Yeroo hedduu hirrachaa deemuun waggoota muraasa jalqabaa keessatti ni bada. Gara dhibee biraattis kan jijjiiramu miti, kan yaala barbaadus miti, rakkoo tokko hin qabu jechuudha kun. Inni lammaffaan Angel Kiss yookaan Salmon Patch kan jedhamudha. Akkuma suuraa irratti argitan kana. Kun ammoo kan halluu turcii yookaan pinkii qabuu fi addarra nyaara ijaa irratti ba'ee kan mul'atudha. Kun ji'oota muraasa booda badaa deema. Haa ta'u malee even waggoota muraasa jalqabaa yeroo daa'imni boo'u ba'ee prominent ta'ee mul'achuu danda'a erguma badee booda. Kana kan fidu yeroo qaamni daa'imaa uumamu hiddi dhiiga naannoo kana jiru babal'achaa agarsiisa. Expansion of blood vessels kan jedhamu hiddumti dhiigaa ujummoon dhiigaa naannoo kana yeroo uumamu waan babal'ataniif dhufa kun. Kunis yaala kan barbaadu miti ofumaan booda kan badudha jechuudha. Inni sadaffaan stork bite jedhama. Akkuma suuraa irratti argitan kan inni kuni akkuma isaan armaan olii kana ta'e akkuma isaan Angel Kiss jenne kana ta'e booda mataa morma gara olii irratti argama. Booda mataa fi morma gara olii irratti. Kunis yaala kan barbaanne ta'e yeroo baay'ee waggoota muraasa keessatti ni bada. Haa ta'u malee inni kun akka sana guutumaa guutuutti baduu dhiisuu danda'a. Even hanga dargaggummaatti illee mul'achuu danda'a. Dhibee fidus hin qabu kunis yaala hin barbaadu. Garbiraan xinnoo kan adda baasuu qabnu ishee kanadha. Inni Angel Kiss jenne sun adda irratti ba'a, nyaara irratti ba'a malee gam tokkoo fuulaatti hin ba'u. Amma inni kun immoo akkamidha? Kan kanaan olii haa fakkaatu malee gam tokkoo fuulaan naannoo ijaa gam tokkoon qofa yoo ba'e Port Wine jedhama inni kun. Inni kun tarii dhibee fayyaa kan fidu wajjin wal qabachuu danda'a. Port Wine jedhamu kun naannoo ijaa qofatti diimatee mul'ata gam tokkoo fuulaadhaan. Inni kun egaa Sturge Weber syndrome kan jedhamu dhibee fayyaa wajjin tarii wal qabachuu danda'a. Wal qabachuu dhiisuu danda'a. Kanaaf kun jiraannaan ogeessa fayyaa mariisuu barbaachisa jechuudha. Kanaan ala garuu rakkoo hin qaban warri kaan galatoomaa turtii gaarii.